taphoonni marsaa xumuraa Champions League Awurooppaa halkan edaa taphatamanii jiru. Kanaanis bu'aa isaanii yoo ilaalle halkan keessaa sa'a 5tti kan taphatame taphni hunduu Ajax Olympiacos goolii 2-1 mo'amee jira. Arsenal Flyminetitti 3-2 Karat Almat injifatee jira. Atletico Bilbao 3-2 Sportingin mo'amee jira. Atletico Madrid Bodoan 2-1 injifatamee jira. Barcelona 4-1 Copenhagen yoo injifatu Leverkusen 3-0 Villarreal injifatee jira. Benfica 4-2 Real Madrid yoo injifatu Dortmund Inter Milan goolii 2-0 injifatamee jira. Club Brugge 3-0 Marseille Frankfurt Tottenhamin goolii 2-0 mo'amee jira. Liverpool darzana goolii 6-0 Karabanga injifatee jira. Manchester City 2-0 Galatasaray, Monaco 0-0 Juventus wajjin walqixa ba'ee jira. Pavos 4-1 Slavia, PSG 1 walqixa Newcastle United wajjin ba'ee jira. PSV Eindhoven Bayern Munich goolii 2-1 mo'amee jira. Napoliin Chelseaan goolii 3-2 injifatamee jira. Sento Gilozon 1-0 Atlanta injifatee jira. Taphoota kana keessaa kilaboonni 8 kallattii marsaa mo'anii dabruut makaman beekamanii jiran. Kana keessaa Arsenal taphoota 8 injifachuu sadarkaa tokkoffaan xumuree marsaa mo'anii dabruuf ga'ee jira. Shaampiyoonaan bara darbee PSG sadarkaa jalqabaa keessatti xumuruu hin dandeenye. Real Madrid ammoo kilaba Portugal Benficaan injifatamuu hordofee sadarkaa salgaffaan xumuruudhaan carraa kallattii dabruu dhabee jira. Walumaa galatti kilaboonni 8 jalqabaa qabatanii xumuruudhaan kallattii gara marsaa itti aanutti dabruu isaanii mirkaneeffatan adda ba'uudhaan beekamanii jiran. Kana keessaa Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon fi Manchester City yoo ta'an kilaboonni sadarkaa salgaffaa hanga 24ffaadhaan xumuran ammoo marsaa itti aanuuf dabruuf tapha play-off waliin taasisuun kan eegamu ta'a. Kilaboota Champions League marsaa 16ffaadhaaf darban kana keessaa wanti baay'ee nama dhibu Premier League England keessaa kilaboota 5tu marsaa itti aanuuf darbee jira. La Liga keessaa tokko Barca yoo ta'u Bundesliga tokko Bayern Munich, Premier League England keessaa 5 ta'uudhaan marsaa itti aanutti darbanii jiru. Kanaanis kilaboonni Premier League England Champions League Awurooppaa irratti hirmaatan haala gaariin itti fufaa jiru. Taphoonni Liiga Awurooppaa gaafa kamisaa halkan edaa kana ni taphatu. Kanaanis sa'aatii wal fakkaatatti hundi isaanii kan taphatan yoo ta'u halkan keessaa sa'aatii 4tti kan taphatamu taphoonni Liiga Awurooppaa kuni Aston Villa Salzburg wajjin, Betis Feyenoord wajjin, Nottingham Forest France Faros wajjin, Stuttgart Young Boys Panathinaikos Roma, Lyon Paoko Porto Rangers Celtic Utrecht Basel Pilsen Red Star Celt Fesba Fenerbahce Eglas Brank Genk Malmo Lille Freiburg Ludogorets Nice Marseille Bologna wajjin, Midtjylland Zagreb Sturm Graz wajjin halkan keessaa sa'aatii 4tti kan taphatamu ta'a.